Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya tamsaasni BBC wixata galgalaa kallattiin isin bira ga'u eegaleera. Waliigalteen TPLF waliin taasifame rakkoowwan kaan furuuf fakkeenyaa jedhame. Addressing this one gives us to also address other problems in the other parts of Ethiopia. Rakkoo kanaaf furmaata kennuun rakkoowwan biroo bakkeewwan Itoophiyaa kaan jiran furuuf nu gargaara. Magaalonni Biilaaf Mandee sochiitti deebi'anii jiraattota gaafanneerra. Qaamni mootummaa dhufan jiru waajjirooleen baay'een isaanii galgala caccabamanii saamamanii magaalli Mandee guyyaarraa kana gara jiruu idilee tuwan deebi'een qabu. Oduuf odeeffannoo biroos qabna hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessa amma xumuratti nu hordofaa. Mootummaan Itoophiyaa fi TPLF karaa nagaan rakkoo gidduu isaanii furuudhaaf sochiin taasisan rakkoowwan biroo bakkeewwan Itoophiyaa kaan jiran furuuf illee fakkeenya ta'a jedhan aangawaan Itoophiyaa. Gorsaan nageenya biyyaalessaa ministeera muummee Abiyyi Ahmad kan ta'anii fi marii nagaa kanarratti kan hirmaachaa turan obbo Reediwaan Hussein addatti BBC wajjiniin turtii taasisaniiru. Mariin Afrikaa kibbaa Keeniyaattis itti fufee adeemsifamaa ture sanbata duraa xumurameera. Qaamoleen waraana keessa turan lamaan wal waraansa waggaa lamaa booda torban darbee karoora waliigaltee itti hojiirra oolchan irratti wal ta'aniiru. Akkaataa waliigaltee kanaan deeggarsi namoomaa uummata bira akka ga'u dhaabbilee gargaarsaaf eegumsa akka taasifamuu fi akkaataa meeshaan hiikamu irratti waliigalaniiru. Humnoonni biyya alaa fi kanneen raayyaa ittisa biyya Itiyoophiyaa hin taane naannoo Itiyoophiyaa keessaa baasuu fi humnoota Tigraay meeshaa waraanaa gurguddaa ta'an hiikachiisuun wal faana akka raawwatamu waliigaltee ragaameera. Adeemsa marii Naayiroobiitti gaggeeffame irratti danqaawwan ijoon maal turan? The biggest challenge was mistrust. Rakkoon ijoon marii kanaa walamanteen dhibuu ture. Waraana marsaa 3 darbe keessa turre. Walhimannaan gara lamaan irraayyuu yeroo dheeraaf tureera. Kanaaf walamantee dhibuu jabaan ture. Sababa kanaaf mariin adda addaa taasifamee dhimmoota wal dhabsiisoo ta'an adda baasanii riqicha ijaaranii walitti dhufuun ni barbaachisa ture. Sababii biraa walgahiin itti dheerate qaamoleen gama mootummaaf TPLF marii kana irratti argaman fedhii garaagaraa qabaachuu isaaniiti. Marii nagaa kana akka hin danqamneef jecha furuun ni barbaachisa ture. Kunneen salphaan turre. Mariin Naayiroobii karoora akkaataa waliigalteen hojiirra oolu tolchuudha. Mariin Afrikaa kibbaa waliigaltee siyaasaadha. Inni tibba kanaa nageenyaaf kan waraanaati. Sababii isaa ajajoonni waraanaa kamtu akka salphaa ta'ee fi kamtu akka rakkisaa ta'e waan beekaniifi marii kana itti fufuuf qophiin qaamota keenya lamaanuu barbaachisaadha. Haa ta'u malee waliigalteen nagaa kun akka hojiirra hin oolle fedhiin danqu jiraachuu mala. Here and there that might face obstacles in the face of this agreement. Akka waliigaltee Pretoria irratti haqni ce'umsaa yookiin immoo transitional justice qaama adeemsichaa akka ta'e ni beekama. Garuu adeemsi siyaasaa kun adeemsa haqaa irratti dhiibbaa kan finne sodaatu jira. Waraana kana irratti kanneen sarbamni mirga namoomaa guddaan irratti raawwateef haqas ta'e beenyaa mirkaneessuudhaaf mootummaan federaalaa hagam kutannoo qaba. Atrocities are being committed. Some must have been substantiated. Some must be seen from a broader category. Badiiwwan garaagaraa raawwataniiru. Tokko tokko ragaadhaan deeggaruu barbaachisa. Isa kaan immoo bal'isanii ilaaluun ni barbaachisa. Rakkoon ijoo badiiwwan raawwataman miti. Waliin jireenyi hawaasaa guddaa miidhameera. Rakkoo kana haala waaraa ta'een furuuf fedhii waloo qabnu jabeessuu irratti xiyyeeffachuu qabna. Haala kanaan garaagartee gidduu keenya jiru furuu dandeenya. Yakkawwan raawwatan ragaan deeggaramanii mana murtiitti ilaalamuu qabu. Haala kanaan kanneen badii raawwatan seeraan gaafatamu. Miidhamtoonni hedduu mana murtiif araaraan qofa osoo hin taane beenyaan kaffalamuufii qaba. Jireenya durii isaaniitti akka deebi'an tumsi taasifamuufii qaba. Kanneen sababa waraanaan rakkoo fayyaa sammuuf saaxilamaniifis karaa piroojeektoota garaagaraa deeggarsi ni taasifamaaf. Haala kanaan waliin jireenya hawaasaa diigamee ture ni ijaarama. Kanaaf adeemsi haqaa madaa hawaasummaa fayyisuuf qofa osoo hin taane yakkamtoota mana murtiitti dhiyeessuus of keessatti hammata. Social healing, and again accountability aspect which addresses criminal issues in a court case. Akka waliigaltee kanaatti adeemsi itti aanu maalidha? Qormaataa jettanii kan yaaddan maalidha? Addressing this one gives us a leverage and also bracing space to also address other problems in the other parts of Ethiopia.
Rakkoo kanaaf furmaata kennuun rakkoowwan biroo bakkeewwan Itoophiyaa kaan jiran furuuf nu gargaara. Akkasumas rakkoo kana furuun biyya ijaaruu irratti akka xiyyeeffannu nu taasisa. Dabalataan walitti bu'uu fi wal ajjeesuu keenya dura garaagartee nu gidduu jiru furuu irratti barumsa nuuf ta'eera. Adeemsi marii kun Itoophiyaanonni kana qofa osoo hin taane rakkoo siyaasaa isaanii bifa hunda galeessa ta'een akkamitti akka furan fakkeenya gaarii ta'a. Ardaa hundi keessatti dhageettii qabu mijeessuun garaagarummaa furuun akka danda'amu ni barsiisa. Tibbana sochiin hidhattootaa dabaluu hordofee mootummaan dubbachuu baatus bakkeewwan adda addaatti aleellaan qilleensa irraa raawwachuu jiraattonni himaniiru. Torban darbe gaafa roobii aleellaan kan keessatti raawwate Mandiitti ibsaan akkasumas suuqiiwwan banamaa jiru jedhan jiraataan har'a dubbisne. Haa ta'u malee waraanni mootummaa kamisa darbe magaalattii deebi'ee to'atus dhaabbileen mootummaa tajaajila kennuu eegalan hin jiranii jedhan. Nageenya jiraattotaaf jecha sagaleen isaanii jijjiirameera. Magaalli Mandii guyyaarraa kana gara jiruu idilee guutummaa guututti waan deebi'ee hin qabu. Reefuu dhachaa ta'u kan suuqiin babbaname humnaanidha. Humni mootummaa baay'eedha kan jiru. Humnaawwadha kan dhiyaa dhufe. Isaan akkasii kun ni jiru. Ibsaan neetwoorkiin har'aan kana makiinaan tokko dhufanii darbanii makiinaa hawaasaa ta'uudha yoo baatallee makiinaa hawaasaan kan deeme barattoota yuunivarsiitii adda addaa irraa bara kana eebbifamuudhaaf jiran qofaadha kan kontoraataa fudhatee deeme malee hawaasni makiinaan hawaasaa baay'inaan hin baane garuu makiinaan fe'umsaa humnoota mootummaatiin daddarbaa kan isaan turan kontoraataa fudhatanii walitti dhufanii kan isaan ba'an malee makiinaan hawaasni ittiin adeemu jalan jiru. Manneen yaalaa kan dhuunfaarraan kan ta'e kan mootummaa Austraalii kuni waajjirri adda addaa dhimmi sochiin baajaajiiwwan garaagaraa kun warreedii hin jiru walumaa jechaadha. Kan hojii eegalee sana kana hin jiru. Mammaatti kan magaalaa Mandii Bushaa yeroo humna waraanaatti malee kaabinee yookaan qaama mootummaan qaxaree hawaasaaf ergees miti jechaadha. Gama kaaniin torban roobii darbee aleellaa qilleensa irraa raawwateen namoonni 60 ol keessatti ajjeefamuun kan ibsame magaalaa Biilaatti ammoo mootummaanis ta'ee hidhattoonni hin jiranii jedhan jiraattonni dubbisne. Torban lamaan dura aangawoonni mootummaa magaalattii erga dhiisanii ba'aniin booda hidhattoonni torban tokko oliif magaalaa keessa turani. Magaalattiin erga aleellaan sun raawwateetii akka waan laftitti dukkanaa'ee fakkaatti waan hojjetamu hin jiru ture. Wanti nyaatamu hin jiru, gabaan hin jiru ture, dhiyeessi hin jiru hundumtuu karaan cufaa waan ta'eef namni mana isaatii ba'ee bakkee kan jiru bakkeedhuma ture. Kanaaf haalli isaa waan halkan keessa jiru fakkaata. Hooggantoonni mootummaa torban roobii darbee ba'an. Amma humni mootummaas hin jiru, humni waraanaa baa'us hin jiru. Warri hidhattootni sanbata duraa ganamaa kaasanii ba'an. Qaamni mootummaa dhufe hin jiru, waajjirooleen baay'een isaanii galgala caccabamanii saamamuun qaamni isaanii beekamaa miti. Manni namootaas galgala iyyi jira. Ibsaan amma guyyaa 2 dura nuu deebiteetti. Sochiin tokko yoo hin turre namni lafa deema ture har'a guyyaadhaa kaasee garuu makiinaan gimbii galuuf makiinaan najjoo galu ba'eera. Magaalattiin jiruutti hin deebine suuqiin tokko sodaatanii kan turan guyyaa irraa akka banachuu ta'aniiru. Waajjirooleen mootummaa hundiyyuu hojiitti hin deebine. Hin jiru qaamni mootummaas. Namni sodaatee guyyaadhaan fiigee mana isaatti galee mana cufataa kan halkan rakkinni irra ga'u immoo iyyeedhuma amma danda'e ofirraa qolata. Amma immoo oduun gaggabaabsee isinittuma. Koomishiniin mana sirreessaa federaalaa Atileet Xiroonash Dibaabaatiif badhaasa gulantaa koomaandarummaa kenname. Koomishiniin mana sirreessaa atileetota qabxii olaanaa galmeessisan 78f badhaasa maallaqaaf nishaanii addaa kenneefi. Waldhabdee Ruwaandaa fi Dimokiraatik Rippaabilika Koongoo gidduu jiru furuudhaaf mariin Keeniyaa Naayiroobiitti gaggeeffamaa jira. Waraana baha Koongootti gaggeeffamu ilaalchisee Ruwaandaan hidhattoota saba Tuutsii ta'an deeggarti jechuudhaan Dimokiraatik Rippaabilika Koongoon komatti. Durgoo guyyaa pirezidaantii Laayibeeriyaa imalli isaanii biyyoota alaa dubbii ijoo ta'ee ifoomuun gabaafame. Ministeerri maallaqaa Laayibeeriyaa durgoon guyyaa pirezidaantii biyyattii Joorji Wihaa amma daawwannaa biyyoota alaarra jiranii $2,000 ta'uu beeksisaniiru.
Dho'iinsi boombii Tarkii Istaanbulitti dilbata kaleessaa qaqqabeen namoonni 6 du'anii 80 ol madaa'an. Haleellaa walakkeessa magaalattiitti qaqqabeen iddoowwan suuqii daldalaa itti heddummatutti qaqqabeen Tarkiin finciltoota Kurdish balaaleffatteetti. Ministeerri dhimma alaa biyya keessaa Tarkii dubartii lammii Siiriyaa haleellaa kanatti hidhata qabaachuun shakkamte tokko to'achuu beeksisaniiru. Galgaloo Liiban duubaa ijoollee horsiisee bulaa bu'aa bayii hedduu keessa darbee kaaniif fakkeenya ta'edha. Boorana Liiban aanaa gumee dallootti kan dhalate Galgaloon jalqaba eeyyama maatii otoo hin argatiin ofiif barnoota eegale. Ergasiin booda barnoota itti fufuudhaan yuunivarsiitii biyya Indiyaatti qabxii olaanaan eebbifameera. Barnoota kutaa 8tiif yeroo baratutti waraana daangaa irratti mudateen madaa'uudhaan qofa ala bulee beekaa jedheera. Aslii Galgaloo dubbisteetti. Ahaan xirraadhee guddadhee dheet Boorana Liibaniiti kan tadheessa jedhani. Laftaan dhalaadhee guddadhee achumatti horiilee tissee yabbii riqee loon waan ittisin hin qabu. Barnoota illee furaa lama nageelluun Booranaa baradhe. Intiraansi fudhadhee yuunivarsiitii na rakkame. Yuunivarsiitii Jimma deemee Jimma waggaa tokko tamaaree achi Freshman iskoolaarii argadde achi biyya Hindii deeme. Achirraa immoo waggaa 5 biyya Hindii ta'a dhufe. Achillee xumuradhee eebbifamee dhiyoo tana dhufe. Hangaafa baraddellee namoonni ganni guddaati. Baay'ee na dhukkubee ture. Kutaa 9. Na dhukkubaa mani yaalaallee deemaa biyya kallee hin arganii. Akkanumaan aga yuunivarsiitii biyya alaasullee asii deema ture. Dhibee baay'ee ammoo achitti na jabaate. Lafa haala qilleensi lafa jijjiiramallee walitti. Ammoo chaalenjiin sun kee bahee barnootaallee akkuma dansaa qabxii gaarii fidee bahee homaa wanti na miidhe tokkollee hin garqabxiillee hin jirtu. Duuba irratti immoo dhibeen suleen TV kaniin nyaadhee amma yoo guutuu qulqullaa'ullee waan akka durii sun ibsuun hin qabu fayyaa. Waan hagana kallee dabree amma sadarkaa xumuraa kan erga'ee. Ammoo namni ariyyoo teennaa katurii waliin baran irra caalaan isaa katamaarii keessa bahee ammaan tana horii horsiifatu horsiisee bulaatti uumachiisaa keessumatti uummanni keenya garganta daangarra sun baay'ee nan baratillee hin qabu. Namni irra caalaan namni war tokko keessaa iyyuu namni tokkollee hin baratee itti rukutan barateeyyuu. Gara keessan sun amma warri ijoolleen barattee akkas guddoon jirtuu jetti. Barnoota kan barachuu fi maantu haamilee sii kenna? Ani mucaa tokko jira wanni akka malee hamilee naa kenna. An duri barnoota dhiisi ijoollee tamaariillee jibba ijoollee tamaarii darbuun feenu. Inni gaafas ammoo kutaa 8 barate. Isanitti baadee barate malee abbootiin teessan barnoota isaanii noomne. Namni tokkollee nu galchi tamaarii nu galchi. Fedhii warra malee baratan. Ufiin deemana wanni hin jedhin kutaa 10 asii inni bakka hiree gara tokkoon ganna dhiise. Taphataan kubbaa miilaa beekamaa Cristiano Ronaldo Manchester United naganeera jechuun dubbate. Leenjisaan kilabichaa Erik ten Hag anaaf kabajan qabu anillee isaaf kabajan qabu jedhee hime. Dubbiin isaa kun addunyaa ispoortii raaseera. Ammayyuu taana. Kilabiin Manchester United ibsa baaseen waan dubbatamaa jiru quba akka qabu ibseera. Ronaldoon Talk TV waliin turtii taasiseen kan kana dubbate. Akka dubbisaatti namoonni kilabicha keessa jiran akka inni ba'u isa dhiibaa turani. Akkasumas eega Sir Alex Ferguson kilabicha gadhiisaniis homaa jijjiiramni hin jiru jedhe. Waa'ee michuu isaa durii waa'ee Neeruunis dubbate. Maaliif Ruuniin akka naqeeqee hin beeku tarii waan inni kubbaa dhaabeef ani immoo waan hin taphataa jiruuf ta'a jechuun deebise. Dubbiin Kiristaanoo kun ijoo dubbii ta'eera. United ibsa isaa keessatti dhimma kana eega qorate booda deebii akka kennu ibse. Ronaldoon torban dilbata kaleessaa Aston Villaan yeroo injifataman eega taphatees dhukkuba hin ibsamneen hiriiree hin taphanne. Dubbii isaa kana dura gumgummiin tureera. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo dabalataa marsariitii keenya irraa argachuu dandeessanii ammayyuu taanaa isiniif qopheesseera hirpha gammachuu isiniif dhiyeessee jira. Egaan bor walitti deebina iddoo nagaa bulaa.